Yooyaa Ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaalii Boonsaa Addisuu Guuteetii. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Gaggeessonni waldaa Masarata Kiristoos naannawaa Finfinnee irraa walitti qabaman waa'ee araaraa fi nagaa waa'ee biyya keenyaaf fuula waaqayyootti kadhannaa kadhatani. Dhiiga lafa keenya irratti dhangala'aa jiruuf waaqayyo araara akka nuuf godhu fi nageenya godinaalee biyyattii hunda keessatti jeeqamee jiru bakkatti akka deebi'uuf baatii onkololeessaa keessa dilbata afuriif waldaalee Masarata Kiristoos guutummaa biyyattii keessa jiran hunda keessatti kadhatamaa turee jira. Haaluma kanaan sadaasa 2016 geggeessitoota waldaa Masarata Kiristoos naannawaa Finfinnee irraa dhufan waldaa Masarata Kiristoos kutaa waldaa Misraaq Addis Ababaa jedhamutti walitti qabamanii uummata duratti jilbeenfatanii lafa keenya irratti araarri waaqayyoo akka dhufuuf abboota haadholii fi ijoollee bakka bu'uun namoonni 3 kadhannaa kadhatanii jiru. Pirezidaantiin waldaa Masarata Kiristoos Tiksee Dassaaleny Abbabaa sagantaa kana irratti argamuun rakkoon karaa tokkoon yookiin karaa biraatiin uumamuu rakkoo hunda keenyaa waan ta'eef furmaata barbaaduuf waan danda'amu hunda gochaa akka qabnu dhaamanii jiru. Kan kana gabaasee Masarat Kiristoos Church Head Office dha. Kilimaanjaaroo Marroo Dirribaa fi Gammachuu Abbooyyee gaala Kilimaanjaaroo irra hin baane. Miidiyaa hawaasaa irratti suuraan ajajaa olaanaa Baawwaboo Marroo Dirribaa fi taanaa isaa Gammachuu Abbooyyee gaara guddaa irra bahuu isaanii agarsiisu baay'inaan qoodamaa jira. Dhuguma gaarri Kilimaanjaaroo Taanzaaniyaa keessa jiraatus odeeffannoon kun soba ta'uu fi suurichis dhugaa akka hin taane BBC'n maddeen isaa akka mirkaneeffatee odeessee jira. Odeessa waa'ee madichaan wal qabatu karmaan gaditti ni dhiyeessina. Mariin waboo fi mootummaa yoo milkaa'e kilinika dhuunfaa tolaan wallaansa kennuuf murteesse. Dr. Birboo Caalaa Hospitaala Diimaa magaalaa Sabbataatti hakiima waliigalaadha. Dabalataan achuma Sabbataatti kilinika giddu galeessaa wiirtuu jedhamus qabu. Isaan tibbana yeroo mariin waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa gidduu Taanzaaniyaatti jalqabe jechuu dhagaan gammadanii qofa hin dhiisne. Gammachuu isaanii waan ittiin ibsatan yaadanii jennaan guyyaa tokko kilinikii keenya kun maamila hundaaf tolaan wallaansaa kennu jedhanii murteessan. Turtii isaan BBC waliin godhan irrattis ittiin kun dheebuu nageenyaa uummanni keenya qabu kana kan furu yoo ta'e waan xiqqaa gammachuu ittiin ibsannu akka nuuf ta'uuf yaadneetii jedhan. Mariin kun milkaa'ee jennaan kilinika wiirtuu kanatti maamila hunda sa'aa 24f tolaan tajaajila jennee murteessine. Gammachuu keenya ibsachuuf rakkoo nuti keessa jirutu murtee kanaaf nu kakaase. Akka dhala Oromoo tokkootti rakkoon hawaasni keenya keessa jiru nu dhukkubsa. Goota 5 darban haalli nageenyaa Oromiyaa waan baay'ee nu miidheera. Lolli kun lola obbolaa gidduuti. Kun baay'ee natti dhaga'amaa jiran. Nageenyi dhabamee lolli bakka jirutti hawaasni wallaansa fayyaa argachuuf waan rakkatuuf jecha dhibee wallaanamee fayyuu danda'uun akka duwwaan taasisuuf akka ogeessa fayyaa tokkootti kunis isaan akka yaaddessaa ture kaasu. Lolli yeroo jiraatu nama rasaasaan rukutamuu fi du'uu qofaa miti. Kun nageenyaa yeroo jiru qorichi bakkaa bakka hin qaqqabu. Hakiimni socho'ee wallaansa hin kennu. Wanti lixa Oromiyaatti dhibee busaatiin uumame ibsitu gaariidha. Yeroo wallaansii fooyyee kanatti hawaasni dhukkuba fayyuu danda'uun akka du'u godhaa jedhan. Marii qaamolee lamaan gidduutti jalqabamuu wayita dhaga'an hedduu akka gammadan kan himan ogeessi fayyaa kun waliigaltee Oromiyaaf nagaa kennuu danda'u irraa akka ga'aniif hawwii guddaa qabaachuus eeru. Mariin jara lamaan gidduu kun nagaa xumuramee uummanni keenya nagaa duraan ture sanatti deebi'ee arguun hawwii kootii. Qaamoleen lamaan nagaa buusuuf mariidhaaf wal arguun isaaniitu abdii tokkodha. Kana gochuu isaaniifuu haa galatoomaniin jedhaa jiran. Ta'us waraanni bilisummaa Oromoos ta'ee mootummaan rakkoof dararamaa hawaasa kana hubachuun karaa danda'ameen waliigaltee irra ga'uuf dhama'uu akka qabanis himani. Qaamni amma mariirra jiru kun uummanni qalbii isaa rarraasee akka isaan eegaa jiru hubachuu qabu jedheen yaada. Ammas gariin lamaanuu aarsaa barbaachisu kaffalanii uummanni keenya nagaa dheebote kana akka argatuuf milkaa'ina isaaf gumaachuu qabu jedhan. Hawaasni dararamni Oromiyaa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin mudachaa ture marii kanaan akka xumura argatuuf garee lamaanuu irratti dhiibbaa gochuu ga'ee isaa bahuu akka qabus himu. Kilinikni isaanii guyyaa qaamoleen kun marii kana milkaa'inaan xumuruu fi rakkoon ture nagaan hiikuuf waliigaltee irra gahuun ibsameerraa eegalee sa'a 24f namni gara isaanii dhufu hunda wallaansaa hunda tolaan akka argatus dubbatan.
Dr. Birboon. Maatiin daa'ima waggaa 7 reebuun lubbuun akka darbuuf sababa ta'an to'annoo seeraa jala oolan. Abbaa fi haati buddeenaa mucaa isaanii waggaa 7 reebuun lubbuun akka darbuuf sababa ta'an to'annaa seeraa jala ooluu poolisiin Finfinnee beeksisee jira. Maqaan daa'ima kanaa Baqsuuf Qaxxaamara jedhama. Daa'imti kun jaalala gabaabaa abbaa fi haadha isaa gidduutti uumameen gaa'elaa ala kan dhalatedha. Haati isaa deeggarsa abbaa malee waggaa 6 qormaata hedduu keessatti qofaa ishee guddisaa turte. Haa ta'u malee jireenyi yoo itti ulfaatu ilmi ishee waliin akka gadadoo hin argine yaaduun adoolessa 18 2015 daa'ima kanaa abbaa isaatti kennitee ofii jireenya daandii irraa filatte. Abbaan daa'ima kanaa gaa'ela biraa waan qabuuf jireenya akka yaadame hin mijanneef abbaan isaa fi haati buddeenaa isaa guyyaa guyyaan isa reebu. Inuma funyoo sibiilaan hidhuun hiraarsuuni. Dhiibbaa xiinsammuutiinis bobbaa isaa qabachuu yeroo dadhabetti illee reebicha hin dhiisne ture. Bobbaa tasaa harkaa ba'uu fi nyaatni mijachuu fi didee yeroo ol deebi'u akka hin deebisee arraabuu isa dirqisiisu. Onkololeessa bara 2016 daa'imni Baqsuuf reebicha dadhabuun of wallaalee yeroo kufu gara mana yaalaatti sardan. Garuu osoo buufata fayyaa hin ga'iin lubbuun isaa darbe. Ogeeyyiin fayyaa daa'imti kun lubbuun darbuu yeroo mirkaneessan abbaatii fi haatii buddeenaa isaa saanduqa reeffaa bitnee dhufna jechuun baanii achumaan hafan. Yeroon yakkaa kan isa dhaqqabee poolisiin Finfinnee hordoffii yeroo dheeraa booda to'annoo seeraa jala oolchuun qorannoo irratti gaggeessaa jiraachuu beeksise. Hojichi guddaa fi bal'aadha. Caafa Nahimiyaa 4:19 Waldaan Kiristaanaa warra Wangeela Makaana Yesuus Itoophiyaa waldaan amantoota Dargee Naqamtee bara 1967 waldaa amantoota warra Wangeela Makaana Yesuus Naqamtee irraa dhalachuun gaafa 49 hojii babal'isuu wangeelaatii fi hojii misoomaa guddaa kan hojjettedha. Waldaan kun haala mijataa hin taane keessatti baadiyyaaf magaalaa utuu hin jedhin ari'atama guddaa keessa darbuun wangeelli mootummaa Waaqayyoo akka babal'atuuf gahee guddaa baachaa turteetti. Kanaanis milkaa'ina guddaa argattee jirti. Amma immoo seera uumamaa 6:16-22 irratti hundaa'uudhaan ijaarsa galma waaqeffannaa boca markaba Nohee qabu ijaaruuf gaafa guyyaa 25 ji'a 2016 dhagaa bu'uuraa keessee jirti. Kun waan nama gammachiisudha. Waldaan kun waggoota dheeraadhaaf ijaarsa irratti otoo hin ta'in babal'isuu wangeelaa irratti kan xiyyeeffatte ta'uu amma immoo baay'ina amantoota ishee kan madaaluu fi caalaatti hojii wangeelaa hojjechuuf kan ishee gargaaru ijaarsa sadarkaa isaa eeggatee eegaltee jirti. Kanaafuu waldaa kana tumsuu warri barbaaddan hojii kana keessatti qooda qabaadhaa. Odeeffannoo dabalataatiif waldaa kana deeggaruudhaaf lakkoofsa herrega baankii 1158253985 EECMYCAS Dargee Congregation jechuudhaan galchuu dandeessu. Odeeffannoo dabalataatiif 917846756